aqiidaa ka jedhamu maal akka ta'e beekuun dirqama. Inni lammataa akhlaaqa naamusa. Inni sadaffaan shariicaadha. Kana sadan jumlaadhaan yoo beeki namni tokko islaamummaa roga isaa hundaan hubachuu ni danda'a. Maqaasida islaamaa guutuu isaa kan inni argatu cuunfaa wantoota kana sadanii keessaati. Har'a namoonni tokko tokko hubannaa irraa islaamummaan bara akkasii eegale maal eegale kan inni jedheenu wantoota kana waan adda baasee hubatee hin beekneefi. Jalqaba irratti aqiidaan maal akka ta'e beekuu yookaan iimaanni maal akka ta'e beekuu. Inni lammataa akhlaaq yookaan naamusni maal akka ta'e beekuu. Inni sadaffaan shariicaa yookaan seerri heerri maal akka ta'e beekuu jechuudha islaamummaa keessatti. Islaamummaan amantaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo aadamillee hin uumamin dura osoo uumama hunda gaafa uumerraa kaasee subhaanahu wa ta'aalaa Rabbi irratti uumedha islaamummaan. Waan aadamillee qabatee dhufe miti. Waan namni isa boodaa tokkollee qabatee dhufe miti. Waama duraan uumamni jalqaba irratti uumamedha. Wantoota kana sadan akkamitti adda baasnaa jechuun dirqama. Jalqaba iimaanadha. Iimaanni islaamummaa keessa qooda olaanaa kan qabu iimaana yookaan aqiidaa kan jennu kana. Iimaanni kanaaf rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam al-anbiyaa'u nabiyyoonni jedhan abnaa'u callaati ilmaan masaanuutii jedhan abuuhum waahid abbaan isaanii tokkodha jedhan. Nabiyyoonni yookaan raajota jedhameen afaan Oromoo keenyatti kan kuni maqichi dogoggoraa ta'u iyyuu malee nabiyyoonni haati isaanii ilmaan masaanuurraa dhufanii garuu abbaan isaanii tokkodha jedhan nabiyyoonni hundinuu. Nabiyyallaa Muhammad, nabii keenya Muhammad, nabiyyallaa Isa, Muusaa, Ibraahim, Zulkifli kanneen biroollee hedduu jiru. Guutuun isaanii kun abbaan isaanii tokkodha ilmaan masaanuutii jedhan. Kana jechuun abbaan isaanii tokko jechuun aqiidaan isaanii tokko, iimaanni isaanii tokko, haati isaanii gargar jechuun shariicaa isaaniitu gargari. Likullin ja'alnaa minkum shir'atan wa minhaaja jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Marhaban. Namni tokko kana sadan adda baasee seeraan hubachuutu irra jira jechuudha. Tokkoffaa irratti maal jennee aqiidaa yookaan iimaanni maal akka ta'e yoo beeke. Aqiidaa jechuun tokkichummaa Rabbii mirkaneessuu, iccitii gidduu kee fi gidduu Haaliqa kee jiru sirreessuu jechuudha aqiidaa jechuun. Yookaan iimaana ka jennu jechuudha. Kan jarri keenya yeroo baay'ee amantii maal jedhanii irraa kakkaasan sana jechuudha. Inni Rabbi tokkichatti amanuu Haaliqa keessan ka takkaa ijaan argitee hin beekne. Itti amantee dhugoomsitee jala deemuun qabxii isa bu'uuraati. Kana irratti namni tokko wal dhabbiin hin jiru nabiyyoota keessa. Nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa dhufan jalqabni wanti isaan itti saba isaanii waamanii tawxiida kana yookaan iimaana kanatti waamaa turan. Nabiyyallaa Isaan alayhi salaam gaafa dhufe Yesuus Kiristoosis tawxiida tokkichummaa Rabbii kana lallabaa ture. Tokkichummaa Rabbii kana akkuma yeroo baay'ee eegsinii kaasama wangeela Marqos boqonnaa 12:38 irraa kaasee Israa'el dhagahee Waaqayyo gooftaan keenya gooftaa tokkicha jedhee tokkichummaa Rabbii sana lallabaa ture. Aqiidaadha kun. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa sana jedhee tokkichummaa Waaqayyo barsiisaa ture yookaan tokkichummaa Allahu jalla jalaalu kanadha kan inni barsiisaa ture. Nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi gaafa dhufan ilaahi tokkichatti waamaa turan. Quulu laa ilaaha illa Allah tuflixu. لا إله إلا الله جدني ملكوفتو جدن أك سير كيس ديبي بقولنا جالا كوسافر الرجل روتي موسى نيلي وكان نبي الله موسى مال جدي واماتوري إسرائيل أجهي واق أيو غوفتان كينيا واق أيو توكيتشا جدي تكاني برسيساتوري أكو سير كيس ديبي بقولنا صدومي لما لكوفسا ددمي سجل إرت صدومي سجل إرت اللي
dubbinni haasa'aa ture waaqa tokkicha ani waaqayyodha ana malee waaqayyoon kan biraa hin jiru jedheeti kan inni barsiisaa ture dubbii rabbii gaafa barsiisaa ture dubbii makana osoo irraan hir'isin quraana keessatti dubbatee waa'ee seenaa Muusaa irraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa innanii ana allahu laa ilaaha illaa ana fa'budnii aqimi salaata lidhikrii aqiidaa kanatti da bu'uura kanatti waamaa turan bu'uura kanarratti nabiyyoonni kam kan wadhaban hin jiran nabiyyoonni hundi bifa tokkoon tokkichummaa rabbii kanatti da kan isaan waamaa turan karaa islaamummaa keessatti inni lammataa akhlaaqa naamusa رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالجرا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كانوا ما ربنا إرجفوا أخلاق غاري دان غوتا موفينا لوكا غوتو أخلاق ناموس غاري dhugaa dubbachuu kijibarraa fagaachuu ejjarraa fagaachuu waan ejjetti nama geessurraa fagaachuu ragaa kijibarraa fagaachuu bakka hin taane ooluurraa fagaachuu abbaaf haadhatti tola ooluu xiqqaa mararfachuu guddaa kabajuu hiriyaadhaa wajjin naamusa wajjin jiraachuu ollaa kee wajjin nagaadhaa wajjin jiraachuu naamusa أخلاق قول إسلام ما كيسا قول إسا قداد ربك نابنا إرقجر الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق نبيون هند اللي كانوا ملكا نسان برسيسات رن نبيون قوتون إساني أبا فادت تولؤولو أولا أوفي تولؤولو وان أوفي كيتي جالت نما براتيف جالتشو حواسا وجن حال غاري أنجرات كانت نبيون هندي ثاني يكبر سيساتورا صلوات الله وسلامه عليه يفهم نجيني برحمة نسان الرحاجرات هندساني الريو أكا كتابوني توكو حرار رفماني أكا جركي نرى نبيو ترتي مكان تتاني كيس أكز جيتشودان تتاني ماتي ساني وجين هذا فبا ساني وجين وان تتاني ففايدة من جد أميت أفهم سناميتي نبيون نقوتون إساني كبجمور ربي سبحانه وتعالى نبي إرقو نبي عيبين كمني نبي أوفي إساتي جالة نبي أخلاق سانا مساسا جالة فود حواس ساتي إرقمني